Magaalaa qarqara garbaa guddaa Indiyaa Lahamuutti dhaqqabeef Keeniyaan shakkamtoota 35 ifa goote keessaa lammiin Itoophiyaa akka jiru ibsame. Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii eenyummaa fi suuraa shakkamtoota kanaa ifa godheera. Firaa'ol Balaayi. Qarqara galaanaa Keeniyaa naannoo buufata Laamuutti ji'a fulbaanaa keessa haleellaa Alshabaab raawwateen loltoonni Keeniyaa ajjeefamaniiru. Loltoonni kunneen konkolaataan osoo imalaa jiranii ture. Meeshaa dho'insaa daandii isaaniirra awwaalamerra bahuun kan du'an. Amma mootummaan Keeniyaa namoota haleellicha keessaa harka qabu jedhee shakke suuraa isaanii waliin ifa godheera. Kanneen keessaa lammummaa Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Jarmanii fi Ingilizii qaban keessa jiru. Baay'inaan garuu lammiileedhuma Keeniyaati jedhameera. Shakkamtoota maqaan isaanii eerame keessa lammiin Itoophiyaa Jaangilee Huteebaa kan naannoo Sumaaleerraa dhufedha jedhame akka jiru mootummaan ibseera. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaan wanti jedhameen jiru. Kunneen daandiiwwan biyyattii garaagaraatti fanjii kiyyeessuunii fi daandii Laamuu wiituu gaarsan geessu gubbaa lammiilee nagaa ajjeesuun shakkaman. Haleellaa buufata waraanaa Ameerikaa Laamuu Maandaa Beetti dhaqqabeenis shakkamuun isaanii ibsameera. Ministeerri dhimma biyya keessaa Keeniyaa shakkamtoonni kunneen kan hidhatanii fi hamoo ta'uu fi miseensa garee Alshabaab ta'uu isaanii hime. Gareen hidhattoota Alshabaab haleellaa raawwate jedhamee shakkameen Laamuu fi bakka Boonii jedhamutti lubbuu galaafateera. Ministeerri biyya keessaa Keeniyaa Kituuree Kindiki shakkamtoonni buufata poolisii dhiyoo isaanii jirutti deemuun harka isaanii akka kennan gaafanna. Yoo harka kennuu baatan lafa jiranii barbaannee waan isaaniif malu kenninaafi jechuu isaanii miidiyaan biyya keessaa Citizen jedhamu gabaaseera. Kun immoo waraana Israa'eelii fi Gaazaa gidduutti gaggeeffamaa jiru ilaalla. Erga haleellaa onkoloolessa torbaatii asitti lammiileen Gaazaa 3,300 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksisee jira. Kaleessa galgala haleellaa Gaazaatti hospitaala tokko irratti dhaqqabee lakkoofsi namoota ajjeefamanii gara 500tti akka siqus ibsamee jira. Kana hordofee biyyoonni Afrikaa tokko tokkos haleellicha balaaleffatanii jiru. Afrikaan kibbaa jalqabarra jirti. Ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleendii Paandoor gaggeessaa olaanaa Hamas Ismail Haney waliin dubbatanii jiru. Akkamittiin deeggarsi lammiilee Gaazaaf akka dhaqqabu irrattis waliin akka dubbatan ibsamee jira. Komishinarri Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Maamaatis akkasuma haleellicha balaaleffatanii jiru. Odeeffannoo kanneenii fi kanneen biroo waa'ee lakkoo hiikaa feexasaa waliin isinitti himna. Hiika waa'ee haleellaa kaleessa irratti garee Islaamik Jihaad jedhamudha kan himatamaa jiru. Gareen kun biyya kam keessa irra caalaa socho'a? Islaamik Jihaad Gaazaa keessa akka socho'u beekamaadha. Akkasuma immoo Iraaq keessa jira, Sooriyaa keessa jira. Gareen kun beekamne garee eenyu akka haleellaa kana gaggeessu Israa'eelaan miti ragaan qaba. Islaamik Jihaad haleellaa kana gaggeessuudhaaf jetteerti. Ameerikaan immoo qorannoo nan gaggeessa itti ilaala. Haleellaa kana hordofee biyyoonni Arabaa hedduun dheekkamsa isaanii agarsiisanii jiru. Fakkeenyaaf miidiyaaleen tokko tokko akka gabaasanitti Turkiin gadda guyyaa 3 gadda biyyoolessaa labsiteetti. Sababni isaa guyyaa tokkotti hospitaala sanaayyuu hospitaala jechuun lafa waraanarraa bilisa ta'e ta'uu qaba. Namoonni 500 ta'anii du'uu isaanirraa kan ka'e Turkiin guyyaa 3 guyyaa gaddaa labsiteerti. Akkasuma biyyoonni akka Joordaan, Masirii biyyoota hedduudha kan gadda isaanii ibse. Ameerikaa dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduullee lammiileen nagaan hospitaala keessatti du'uu isaanirratti gadda qaban ibsataniiru. Baayiden illee har'a gara ba'a giddu galeessaa deemaniiru Israa'eeliin. Hamas garuu haleellaa kanaaf kan itti gaafatamu biyyoota lixaa fi Ameerikaadha. Deeggarsa Israa'eliif kennaa waan jiraniif jedhee balaaleffatee jira. Itti gaafatama guutuu isaantu fudhata jedhanii jiru. Dubbii keenya irratti Baayiden har'a Tel Aviv jiru. Tel Aviv har'a turtii isaanii xumuraniiti mummaayyuu amma oduun bahee maal agarsiisa. Turtii isaanii xumuraniiti amma xayyaara isaanii Air Force One'dhaan ba'aniiru Tel Aviv kan jedhudha. Gara sa'aatii 8 har'a Tel Aviv kan turanii muummee ministeeraa Israa'el wajjin akkasuma pirezidaantii Israa'el wajjin wal arganii waa hedduudha kan isaan dubbatan Zalaalam. Baayiden keessumaa haleellaa kana ilaalchisee waa'ee Gaazaa gadda isaanitti dhaga'ames dubbatanii jiru. Jecha isaanii xiqqoo dhageenyaa deebina. Tole. Dho'insa kaleessa Gaazaatti dhaqqabeen hedduu gaddeera. Haleellichi garee biraan akka raawwatame odeeffannoo qabna. Itti fufnee garuu kan qorannu ta'a. Haleellaa Hamas dhaqqabsiisee lammiileen Israa'el 1,300 ol ajjeefamaniiru. Lammiileen Ameerikaas keessa jiru. Israa'el haleellichaaf deebii kenniteetti. Of ittisuuf waan feetan gochuuf isin waliin jirra. Qofaa keessan hin jirtan. Americans are grieving with you. They really are. Mr. Muummee Israa'el Netanyahuunis akkas jedhanii isaan galateeffataniiru. There's only one thing better. Waan gaariin tokko hiriyaa dhugaa akka keetii qabaachuudha. Ati pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa osoo aangorra jiru yeroo Israa'el waraana keessa jirtu daawwateedha. Kun Israa'eliif kutannoo akkamii akka qabdu agarsiisa. Thank you for standing with Israel. Egaa waan isaan jedhan keessaa tokko haleellaan Hamaasii 9/11 yookiin immoo haleellaa waggoota hedduu dura Ameerikaa irratti raawwate wal fakkaataa kan isaan jedhanii akkasuma muummee ministeeraa Israa'el wajjin yeroo wal arganii haasa'anii kophaa keessaniin jirtanii si wajjin jira wantoota hedduudha kan isaan Inumaayyuu Ameerikaa fi Israa'el wal madaalsanii guddina biyyaatiin Israa'el biyya xiqqoo ta'uu ishee Ameerikaa biratti beekamaadha. 9/11 wal fakkaataa garuu akka sadarkaa Israa'elitti yoo ilaalle haleellaa akka 9/11
15 ta'u yookaan dachaa 15 ta'utti ilaalla haleellaa kana jedhanii ibsanii jiru. 9/11 irratti namoota gara 3,000 siiqantu ajjeefamee ture. Kanaaf haleellicha hamaa akka ta'e ibsanii garuu rakkoo giddugala bahaatti mudataa jiru kanarrattis furuu irratti hojiin dippiloomaasii guddaa akka barbaachisus ibsamee jira. Kan biraa immoo Baayiden waan irra jiran keessaa Gaazaa fi West Baankidhaa fi deeggarsa maallaqaa yookaan immoo doolaara miliyoona 100 ta'u akka biyyi isaanii kennitu waadaa galaniiru. Akkasumallee deeggarsa Israa'eliif deeggarsa waraanaa guddaa ta'e kennuudhaa fi mana marii Ameerikaa akka gaafatanii fi akka raggaasisanii ibsaniitiin jiru Zalaalam. Akkasumas deeggarsi namoomaa biyya kan Gaazaa keessaa buqqaaniitiif kan oolu karaa Masrii akka galu Netanyaahuu fi Baayiden walii galanii jiru. Hulaanis akka banamu irratti waliin dubbanneera jedhanii haa ta'u malee galuu kan qabu nyaata bishaanii fi qoricha duwwaadha jedhanii jiru. Innis sakatta'ameeti kan darbu. Deeggarsi kun Hamaasiin dhaqqabu akka hin qabnes irratti waliin dubbataniiru lamaan isaaniiyyuu. Eeyyee kan biraa immoo har'a taatee ta'e keessa baa giddu galeessatti chaansilariin Jarmanii Olaaf Shoolz har'a pirezidaantii Masrii Alsiisii wajjin wal arganii mari'ataniiru. Alsiisii waan jedhan keessaa har'a Israa'el lammiilee Gaazaa hedduu Gaazaa keessaa akka ba'an gochuu isheetiin Masriin buufata baqattootaa ta'uu hin qabdu kana fudhannu jedhanii akkasuma immoo Olaaf Shoolz chaansilariin Jarmanii haleellaa Hamaas gaggeesse kana sirriitti akka balaaleffatanii fi du'a lammiilee nagaa du'anii immoo akka gaddan ibsaniitiin jiru. Dabalataan haalli Israa'el keessatti mudate kun biyyoota addunyaa kaanitti sodaa guddaa uumee jira. Fakkeenyaaf har'a magaalaa Berliin keessatti walitti qabama yookaan waldaa amantoota Jewish irratti meeshaan dho'insi yookaan explosive kan ta'e darbatamee jira si'a lama. Naasuu guddaan uumamee jira. Dhimmi Gaazaa fi Israa'el gidduu jiru kun dhimma biyyoota baha giddu galeessaa qofa osoo hin taane yaaddoo biyyoota Awurooppaa fi kaanis ta'aa jira. Fedhii baay'eetu baha giddu galeessaa jira Zalaalam. Baha giddu galeessaa fi baha Afrikaa wanta wal isaan fakkeessu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf baha giddu galeessaa yoo fudhatte biyyoonni Awurooppaa baay'een isaanii wanta biyya alaatti ergan yookiin immoo baha giddu galeessatti fudhatan karaa Suwiis kanaal yookiin karaa Masrii fi Israa'el gidduudhaan kan ergani. Fedhii baay'eetu gidduu sana jira. Iraan jirti baha giddu galeessaa keessatti dhiibbaa uumuu barbaaddi. Raashiyaan jirti Sooriyaa keessa buufata waraanaa guddaa qabdi. Ameerikaan jirti Israa'eliin hin deeggarti. Saawud Arabiyaa wajjin jirti. Gara fuulduraatti waan baay'ee arguuf deemna. Waraanni kun amma yoo itti fufe baha giddu galeessatti sochii baay'ee arguuf jira jechuudha. Tole galatoomii hiika. Ulfaadha Zalaalam. Jechoota afaan Oromoo irratti dogoggorri namootni uumaan ijoo dubbii erga tahee waggootni lakkaa'amaniiru. Xalayaawwan waajjiraalee adda addaa barjaaleen maxxansaalee miidiyaa hawaasummaa irratti barreeffamnii fi beeksisoonni adda addaa dogoggora qubee uumanii yeroo qeeqaman arguun baratamaadha. Yuunivarsiitii Wallaggaatti Piroofeesara gargaaraa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaa dogoggoroota kanneen sirreessuuf karaa onlaayinii leenjii kennuu waayila koo maatii olaanaatti himan. Afaan Oromoo sadarkaa adda addaatti itti fayyadamamaa ture. Afaan barnootaa ta'e tajaajileera, barnoota afaanii ta'e tajaajileera. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi akka afaan hojiitti tajaajilaa jira. Sadarkaa barnootaatiinis hanga PhD itti baratamaa jira. Warra PhD afaan Oromoo barataa jiran keessan jira. Sadarkaa guddaa mana ga'u adeeme garuu hanga yoonaa afaan Oromoo xiyyeeffannoo hin arganne, xiyyeeffannoo argachuun irra jiru. Rakkoon afaan Oromoo keessatti mul'atu rakkoo qubeessuu qofa miti. Garuu as bahee mul'achaa kan jiru qubeessuudhaan wal qabatee waan nama rifaasisudha. Yeroo sadarkaa biiroo beekamaa waajjira beekamaa keessaa jechi arrabsoo barreeffamee gadi ba'u argita. Inni ittiin barates inni hin baratinis yaada isaa ibsachuuf yeroo barreessu dogoggorri bakka adda addaatti uumama. Keessumaa dogoggorri qubeessuu kun yeroo uumamu immoo qubeen tokko sagaleen tokko yoo dabalamte yookaan irraa irratti hiika waan jijjiirumu afaan Oromoo keessatti hiiki jijjiiramu sun immoo isa jedhamerraa maqeetu mul'ata. Yeroo kana jecha safuu ta'a yookaan nama arrabsaa yookaan wantoota adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Tibba kana immoo namoota qubeessuu irratti hankina qaban fi leenjii barbaadanii karaa onlaayinii leenjiin kennaa itti mee waa'ee isaa nutti himi. Rakkoon tokko gaafa uumamu qaama rakkoo sana furu ta'uu qabna malee rakkoo sana ittumaa babal'isuu hin qabnu kan jedhu sana amanaa. Namni tokko yoo dogoggoree dogoggora inni qabu sana itti agarsiisuun sirriidha. Garuu waggaa 10 fi rakkoo namni uume sana jala muree agarsiisuurraa kan hafe furmaanni ani fideen jiru. Qaama furmaataa ta'uun qabaa kan jedhu yaadeetan namootaaf guyyaa tokko beeksisa baaseen namoonni afaan Oromoo leenjii barbaadan ogi baruu irratti leenjii barbaadan fayyadamaa afaanii miidiyaa irratti warra leenjii barbaadan jedheedhuma callisee gaafan gadi baasu guyyaa lamatti namoonni 250 ol galmaanii guyyaa 3 yeroo ta'u nama 400 irra ga'eera. Kanaaf fedhii qabu namoonni kun leenjiif kan jedhuuf immoo bifa kamiin yoo leenjimne sirrii ta'a kan jedhu ilaaluuttan deebi'e. Gara kanatti tun siin darbin dura mootummaan naannoo Oromiyaa illee xiyyeeffannoo laanne beektaa waan afaan Oromoo kana itti fayyadama malee afaan Oromoo immoo karaa kam guddata kan jedhu xiyyeeffannoon kennine. Kana maalirraa argitaa tajaajila gorsaa afaan Oromoo jedheetan afaan Oromoo konsaaltaansii jedheetan
wixinee qopheeffadhee laayisensii fudhachuudhaaf gara aadaaf turizimii Oromiyaa deeme. Yeroon achi deemu maal naan jedhu nuti seeraan qabnu kanarratti afaan Oromootii fi konsaltaansii namni jalqabe sin jiru amma yoona tajaajilli gorsaa kennamaa jiru sin jiru kanaaf immoo mootummaan